Nalago ijoba keti nalago bilang kamu nalago ananya tu giftiku. Boneko yaruku ba boneko ya bela boneko. Ayo. Boneko bilang Ayo jago. Boneko bilang giftiku. Boneko giftiku. Giftiku masuk mangkok nalago. Boneko aku yaruku ba giftiku. Boneko aku yarukin giftiku. Boneko kadilago boneko malaman nalago. Galaga na tabi boneko. Gili kati na tabi boneko. Ketu mati begale boneko. Nalago nakitigo namaru. Nalago kuyarago nalago ay tamil bila nalago ay nawama nalago na ragada ay tani madara ginagawa nalago. Nalago ijoba keti nalago bilang kamu nalago ananya tu giftiku. Boneko ay nabudeka nalago ay namala nalago. Boneko kulante ay wayana wita nalago. Egaa mana harmee boonitti argamnee jirra. Obboleettiin keenya guyyaa muraasa dura akka isheen boqottee hundumti keessan iyyuu beektu. Egaa harmee ishee gargaaraa kan ture booniidha. Egaa nunis immoo wanta dandeenyu harmee keenya kana jajjabeessina jennee magaalaa Naqamtee irraa kaanee Wallagga Lixaa Dongorootti argamnee jirra jechuudha. Kan keessan eenyudha? Tulinee Naggasaan jedhama. Tole isin harmee booniiti. Harmee booniiti. Erga abbaan isaanii du'e wayaan uffadhu hin qabu, waan uffadhee rafu hin qabu, waan uffadhee deemu hin qabu, milukatti waan hin kaa'adhu hin qabu. Mana namaa kee deeme mimmixa dabaqoon dafaqaa qansiraan hojjedhaa hoolaa qixxee bitee faantissa. Ijoolleen kun harka namaatti hin galin jedhee mana namaatti hin galin jedhee. Booneen koo kutaa jaha baradhee mayyoomitti asii wajjin rakkadhaa. Inni ijoolles na gargaaruu didee maqaan koos keessa dhibee amma asii wajjin yoomitti rakkadhee jettee obboleettiin ishee Naqamteen jirtiyyuu Naqamteetti na harkaa baatee sokkite. Naqamteen utuma jireessii achi asababbartuu. Mana keetaa ulleen qabu yeroo bokkaan roobu biddeen tolchan kumbulu ammoo baachinitti gadi bubuudha. Ana bukkee dhaabatanii xilaarra qabdee ijoolleen koo kanaan guddise abbaan isaanii jireenya akka kanaa miti. Horiin akkamaa birriin akkamaa irraa qabne birriin hin jiru yeroo sana midhaantu jira malee immoo yoon qansiraa hojjedhe malee waan jiru qansiraa yeroo sana ammoo birrii tokko mimmixa namaa dabaqu saantoo shabba'i mimmixa namaa dabaqu. Dukkanaa rakkadhu bishaan kun Naqamtee baatee Addis Ababaa galtee erga Addis Ababaa galtee harmeen koo mayyoomitti harka namaa keessa deemte mana namaa keessa deemte jettee iyyeen asfaaltiirra teessee caammaa namaa xalatte maqaa dambamee qabu jettee bishaan koo gadhees gaarii isaatti. Suutuma jedha tasgabbaan taasisaa yooko ayyoo. Tasgabbaa ishaadha koo. Maqaa guddaan fudhattee bishaan koo waa hin hojjenne hojjettee jiraatte. Waaqayyo guyyaa qiniisaa eegee keessaa rakkina keessaa gaafa ishee baasu. Wayyaa gaarii biddeetti buusuutti kaate. Shaashii gaarii biddeetti buusuutti kaate. Caammaa gaarii biddeetti buusuutti kaate. Qoraan akka durii isaan guyyaatti 3-4 kan namaatti geessu qoraan falaxuu nan dadhabe garaachi natti ka'e kaleen na dhukkube. Amma kana booddee rakkattu ansii jira ronjoon jette qoraanis hin baatin maqaan hin balleessin maqaa keenan jijjiiraa jette.
Ayyoko tasgabbaati. Kuma kana karaayeen gargaaraan iddoo isheen hin jiru ta'e yoo namni dachee keessan jira biyya lafaa kana gubbaan jiru mana guddaatti hangalee maa'ee koo jettee si waa mana bira dhufta jettee isheen egaa warra isaanii wal agarre malee mana waliin nanne. Wayyaa boonee koo karaa natti cufamee giftii koo. Ayyoko. Natti cufamee giftii koo gargaarsaa tokko hin qabu giftii koo hundee tokko hin qabu giftii koo kan na ilaalu hin qabu. Owwaalchishee kun owwaalamteetti siidaan ishee immoo kan ijaaramuun barbaadaaf lafa owwaalchisheetti siidaa isheen barbaada. Iddoo owwaalchisheetti. Iddoo owwaalchisheetti siidaa isheen barbaada. Iddoo owwaalchisheetti siidaa ishee. Isin jajjabeessuuf ishii akka isin boossaniif miti. Guyyaa kana hundumaa bu'aa turtanii nun immoo akka ijoollee keessaniitti isin jajjabeessuu dhufne. Nuni Atis Namaa Foundation jedhamna. Namoota rakkoo garaagaraa keessa jiran gargaarra. Booniin karaa keenyallee nama baay'ee gargaaraa turte isin duwwaa miti. Nun immoo haadha boonii dhannee dubbisuu qabna jennee yaadne maallaqa muraasa immoo isinii qabannee dhufne. Waanuma tokkoof waan isin amma yaaddaniif siidaafis waan ta'a jettanii yaaddanii waan tokkoof isinii qabannee dhufne. Kuni birri 100 fi birri 50 Caalaa olaanaa obboleessi jedhamu qarshii 100 satu isinii ergee. Qarshii 50 immoo nutu Atis Namaa Foundationiitu itti isinii daballee walii galatti 100 isinii finne jechuudha. Boo'inaa qaba. Akka boosaniif miti Ayyoko. Nu isin jajjabeessuuf fedhashee. Ne uummati Oromoos isin gargaara. Gargaarsi isin barbaachisa. Boor rakkachuu dandeessu. Tolee gargaarsi gatii isin barbaachisuuf kan isinii finne. Ishi kanaafuu jabaadha isinii. Egaan akkuma isin argaa jirtanii amma saayidii kanatti isaanii gadda mucaa isaanii irra jiru baay'eetti dhaga'ame. Kana qofallee miti kaleessa dheengadallee baay'ee dhukkubu isaanii. Amma immoo nuyi gaafa haala isaanii ilaallu gargaarsi baay'ee isaan barbaachisa. Maaliif akkuma isaanii dubbatanii kan isaan bukkee dhaabbataa ture kan isaan gargaaruuf fira lammii tokkollee hin qabanii boonii qofadha. Amma immoo iddoo isheen jirretti immoo gargaarsa namoonni biyya alaas biyya keessaa jirtanii adaraa harmee kana bukkee akka dhaabbatan isiniin jenna. Akkaawuntii isaanii asirratti isinii maxxansina. Namoonni iddoo garaagaraa jirtanii isa dhugaa dubbachuuf booniin kanaan dura namoota baay'ee karaa keenyallee gargaaraa turte. Karaa namoota biroollee namoota dhukkubsatan namoota rakkoo keessa jiranii fi waan humna ishee gochaa turte. Egaa isin immoo haadha boonii akka gargaartan adaraa isiniin jenna. Waaqayyo waaqarraa deebi'ee sinaa eebbisu sinaa gargaaru Waaqayyo. Allamee isaa hundumaa carraa akkasii mana keessan hin galchiin. Carraan akkasii mana keessan hin galin. Waaqayyo waaqarraa deebi'ee isinaa eebbisu gooftaan. Naannoo keessa iddoo biyya keessa iddoo carraan akkasii hin qaqqabamin. Isiniin immoo Waaqayyo waaqarraa deebi'ee isinaa eebbisu. Isinaa gargaaru gooftaan.